Fardeen iccitii gootummaa fi ciminni isaanii haala qabiinsa qofa osoo hin taane leenjiin addatee ni kennamaafi. Leenjiin fardeeniif kennamu yeroo tokko qofa osoo hin taane yeroo yeroodhaan namoota gugsii fardaa irratti muuxannoo guddaa qabaniin kennamuun fardeen ga'umsamaa akka deeman taasifama. Fardeen salaalee lola Adawaa yeroo Xaaliyaaniin biyya keenya weeraruuf meeshaalee waraanaa ammayyaatiin lola taasiste irratti gootota hilmaan salaalee dabalamuun miilaan gara Adawaatti malan gootota biyyattii hundaa waliin ta'uun gootummaa Xaaliyaanotaa biyyootti dabalan salphisuu fi ari'uun maalummaa fardeen kenneenii addunyaa maratti mul'isanii akka turan seenaa dubbata. Aanaa Barak magaalaa Sandaafaa bakkeetti amajjii 26 bara 2016 geggeessaa turerraa kabaja fardii uummata Oromoo biratti qabu beeksisuuf itti fufsiisuuf fardeen gaariin akka hin harkisne seerri bahee jira. Bu'uuruma kanaan fulbaana 12 bara 2016 bakka abbaan gadaaf haadholiin siinqee akkasumas maanguddoonni biyyaa argamanitti fardi gaarii harkisuudhaaf akka hin tajaajille seera aadaa baasanii hawaasni irratti mari'atee itti walii galee jira. Hayyee baga ayyaana kanas nagaan geessan jecha maqaa keessanii fi gahee hojii keessanii. Ameen baga waliin geenye maqaan koo Miiroo Makoonnin jedhama. Itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi turizimii godina Shawaa Kaabaati. Hayyee mee har'a godina Shawaa Kaabaa keessatti feestivaala gugsii fardaati kan agarsiifamaa jiru. Feestivaalli gugsii fardaa bifa miidhagaa ta'een bifa nama hawwatuu fi aadaa fi duudhaa isaa eeggateen kan inni gaggeeffamaa jiru. Mee feestivaalli kun akka qophaa'uuf wanti isin kakaase maalinni bara kam jalqabe feestivaalli kun? Galatooma feestivaalli kun akka godina Shawaa Kaabaatiitti kan jalqabe bara 2012 yuunivarsiitii Salaaleetu jalqabe. Yuunivarsiitii Salaalee waggaa waggaatiin qindoominaan waliin ta'uudhaan waliin gaggeessatii turre. Bara kanammoo karaa adda ta'een qindoomina godinaalee ollaallee dabalannee magaalotaallee dabalannee akka tuulamaatitti faradoon Oromoo kun beekamuu qabu. Faradoon tuulamaa kun ijaarsa biyya keessatti gahee guddaa qabu waan ta'eef birmadummaa biyya kanaa kabachiisuu keessatti gahee guddaa qabu waan ta'eef sana agarsiisuudhaaf qindoomina waliin biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa waliin ta'uudhaan sagantaa kana qopheessine. Egaa akka godina Shawaa Kaabaatti muuxannoo kana dura qabnuunis sagantaan kun babal'achuu qaba jennee aanaalee godina keenya keessattis bal'inaan gaggeessatii turre. Tokkoffaa madda galii turizimii taasisuudhaaf akka iddoo hawwata turizimii tokkootitti faradoon keenya iddoo argate iddoo gugsiin itti gaggeeffamu argate aadaan kun dhalootaaf dhalootatti darbuu cinaatti madda galii turizimii illee ta'ee turistoonni biyya keessaas biyya alaas dhufanii akka daawwatanii fi biyyi keenyas akka irraa fayyadamuu fi gama biraatiin immoo faradoon uummata Oromoo biratti kabaja guddaa qaba, jaalala guddaa qaba. Mallattoo gootummaa isaatillee kanaaf uummata Oromoolee bakka bu'ee yuuneeskootti akka galmaa'uuf dhagaa bu'uuraa guyyaatti keenyudha jedhee yaada. Akka guutummaa Oromootti kuni babal'atee safuu fi jaalalli faradoon Oromoo dur qaban suni akka deebi'uudhaaf hojiin guddaan hojjetamuu danda'uu qaba. Haala qabatamaa amma jiruun dhaloota duudhaa ganamaatitti deebisuudhaaf hojii jalqabne keessatti tokkoffaan kunuunsi fi ilaalchi uummanni Oromoo faradoodhaaf qabu laaffataa dhufee jira. Keessumattuu dargaggoota biratti karaa adda addaatiin laaffachaa waan dhufeef gama tokkoon dhaloota duudhaa ganamaatti deebisuudhaaf gama biraatiin immoo kabaja fi jaalala faradoon Oromoo qaban sana bakkatti deebisuudhaaf tumaallee seera aadaa baasnee jira. Tumaan seera aadaa kuni bu'uura kan godhate faradoon Oromoo mallattoo gootummaa eegaa ta'ee gaarii harkisuun qabu. Mallattoo gootummaa Oromoo ta'ee addunyaatti beekamuu qaba malee fardi Oromoo gaarii harkisuun qabu karaa jedhuun abbootiin gadaa fi haadholii siiqqee maanguddoonni Salaalee seera kana fulbaana 12 bara 2016 labsanii jiru. Gaafa kana goonus namootni jiruu fi jireenya isaanii gaarii kana oofuudhaan qofa maatii isaanii jiraachisan jiru. Kanaaf yeroo turtii ji'a ja'aati labsii kana booda kan kennine. Yeroon turtii ji'a ja'a kun tokkoffaa yeroo itti hubannoo uumnu fardi uummata Oromootiif maali kan jedhu san namni hunduu hubatee kunuunsa barbaachisu akka taasisuuf gama biraatiin immoo namootni jiruu fi jireenya isaanii kanaan gaggeeffatan illee carraa hojii biraa uummachuu akka danda'aniif yeroo turtii ji'a ja'a kennineeti kan hojjechaati jiru. Hubannoo kana amma bakka hundatti hubannoo uummati jira, hojiirra oolchaati jira, namoonni carraa hojii biraa uummachaati jiru. Kanaaf yeroo turtiin kun dhume
bitootessa 12 akkaataa keenyatti kan xumuramu. Yeroo turtii kana booda namni magaalota godina Shawaa Kaabaa keessatti gaarii harkisee gaarii fardaa harkisee argame 60,000 adabamaa jechuudha. Kun immoo muuxannoo ta'ee akka guutuu Oromiyaatti hojiirra akka ooluuf biiroon aadaa fi turizimiitis akka irratti hojjetu abbummaadhaan fudhatee jira. Abbootiin gadaatuu lamallee hojii kana irratti akka hojjetan irratti mari'atamee jira jechuudha. Mee seenessa keessatti keessayyuu gootummaa kaleessa injifannoowwan fakkeenya yoo kaasne lola Adwaa yoo fakkeenya fudhanne gootummaan Oromoon yeroo sanatti agarsiise fardaan kan inni wal qabatu yeroo goota Oromoo maqaa kaasnu fardi biraa hin hafu seenessa keessatti mee wanti hojjetamaa jiru maalidha seenaa goototaatii fi seenaa fardeen Oromoo wal qabsiisuudhaan seenaa goototaa gaafa waamnu seenaan fardeenii biraan hafu seenaa fardeenii gaafa kaasnu seenaan gootaa biraan hafu kanaaf seenaa fardeenii kana keessattuu siidaadhaan wal qabate gootonni hedduun kan wareeganii itti wareegaman farda isaanii waliin kan farda waliinillee wareegamanii jira. Iddoo garagaraatti yeroo siidaan ijaaramu hammi isaa xiqqaadha. Seenessa siidaa fardeenii ijaaruu keessatti kana wal qabsiisee akka godina keessaniitti wanti hojjetamaa jiru maali? Egaa waa'ee seenaa gaafa ilaallu seenaa Adwaa keessattis gahee guddaa eenyutu qaba waan jedhu karaa seenessa dogongora qabuun seeneffamaatii waan tureef injifannoon kun injifannoo kooti jedhee uummanni Oromoo ofitti fudhate kabajachaati hin turre jechuudha. Garuu aarsaa guddaa injifannoo Adwaa irratti kan kaffalee Faradoo Salaaleetii fi gootota Salaalee akkasumas Faradoo Tuulamaati. Bal'inaan dhugaan jiru kana ta'ee osoo jiru garuu akkaataa seenaan kun itti seeneffamaa ture irraa ka'uudhaan uummanni Oromoo injifannoon kun kan kooti waan jedhu fudhachaati hin turre. Tokkoffaa seenaa kana deebisuudhaaf gahee guddaa qaba feestivaalli gugsii fardaa kuni. Dabalataan immoo gootota Oromoo qofa osoo hin taane faradoon Oromootillee faranjii baay'ee kuffisteetti jechuudha Adwaa irratti. Kanaaf waa'ee gootota gaafa kaasnu gootota Adwaa irratti wareegamanii gaafa kaasnu faradoon hedduminaan wareegamanis waan jiruuf qixa gootota yaadannu sanaan faradoo kanas yaadachuu qabna jechuudha. Hanga ammaatitti hojiin hojjetamaatti ture gootota keenya leellisuudhaan alatti faradoon kun immoo qixa gootota sanaan leellifamaan ture kana deebisuu keessatti safuun kunis safuu fardaaf malu kanas kabajuu kan qabnu qixa gootota sanaatiin waan ta'eef kanaaf mallattoo gootummaa uummata Oromoo ta'e addunyaatti galmaa'uu qaba jennee hojii kan jalqabne gara fuulduraattis immoo siidaan fardaa akkuma gootota keenya yaadannu dhaabbachuudha qaba kana biiroon aadaa fi turizimii irratti hojjeta uummanni Oromoos bal'inaan nutis bakka jirrutti kan irratti hojjennu ta'uusaati. Feestivaalli kun ergaa asirratti jalqabe marsaa sadaffaadha. Guutuu Oromiyaatti akka babal'atuuf wanti isin dhaamtan maali? Feestivaalli kun yuunivarsiitiin Salaalee uummanni Oromoo bakka ciisee dammaqse jechuun hin danda'ama. Amma garuu akka godina Shawaa Kaabaatti aanaalee godina keenya hunda keessatti waggaa waggaatiin yaa xiqqaatus yaa bal'atus feestivaalli kun gaggeeffamaa jira jechuudha. Feestivaalli kun kan uummataa gaafa godhaa deemne immoo uummanni kan kooti jedhee babal'isaa kunuunfachaa deema waan ta'eef guutuu Oromiyaa keessattis hojiirra ooluu qaba. Akka uummata Oromootis addunyaatti galmeessisna gaafa jennu godina tokko keessatti lama keessatti kabajnee qofaa miti guutuu Oromiyaa keessatti faradoon safuu argachuu qabu feestivaalli kunis babal'achuu qaba. Kanaafis biiroon aadaa fi turizimiitis muuxannoo godinaalee naannoo kana jiran babal'isuu irraa eegama jedhee yaada. Akka waliigalaatti ayyaana kana wal qabsiisee wanti isin dhaamtan yoo jiraate. Egaa ayyaana feestivaalaa kana waggaatti si'a tokko qofa osoo hin taane waggaa waggaatiin iddoon isaa qophaa'ee torbanitti si'a ta'u ji'aatti keessumaayyuu naannoo Finfinnee magaalonni jiran kun aanaaleen godina Shawaa Kaabaas Finfinnee irratti baay'ee dhiyoodha. Iddoo feestivaalli gugsii fardaa itti gaggeeffamu kun torbeetiin akkaataa hawwata turizimiitti ta'uu danda'u. Uummanni Finfinnee turistiin biyya keessaa torbeetiin guyyaatti dhufee daawwatu uumuu danda'uu qabna. Kanaaf immoo qaamni hunduu iddoo faradoon itti guluffii taasisu kana kunuunsee daangessee eeguu danda'uu qaba. Namni hunduyyuu gahee isaa yoo ba'e kana gochuu hin dandeenya. Kuni dhaamsa kooti ammas irra deebiidhaan baga geessan. Ulfaadhu atillee. Baay'ee galatamu. Durbe sirtena ya mirra shani gadi basi shana shane ya mirra shani gadi basi shana
shanii gadi baatee magaalaa. Hayyee maqaa keessan irraa kana eenyu isiniin jedhan? Xila'uun Daggafaan jedhama. Xila'uun Daggafaan jedhama. Hayyee Xila'uun mee har'aa gombisa fardaatti kan isin jirtanii. Mee taphni har'aa kun maal jedhama? Baay'een itti gammadaa. Farda asitti argamachuu fardi gaariirraa nu bu'uudhaaf alamii kana arguudhaaf baay'een itti boona. Farda sana akka fuulduraatitti itti gammannaa. Farda keenya hin qallabannaa hin bareechinaa. Nurree of qallabnan jedhaa. Oromiyaan ta'e nyaalattu jedha. Mee maal dhagaa duddattanis waa'ee fardeenii Oromoo biratti fardi abbaa kiyyaatirree asoolaadhaan awwaalame. Mulee abarraashini loltololii gaalee warraaqsiin jedheeti Oromoon itti gammadee zeenaa qaba. Maqaan farda sanaa maal ta'u? Bulloo jedhama. Kiyyammoo bajaaroo jedhama kun. Bajuu jedhama bakka. Mee akkamitti dhagaa guddattan isin waa'ee fardaa? Oromoon kabajaa inni fardaaf qabu maal fa'aadha akka jettanii? Oromoon zeena fardaa aduu gaa'ela abbaan warraatti fe'aati warra wal fuudhani. Gaa'ela fardaan uumamaa. Haati mana aduun ani fuudhu immoo obboleettiin tiyya. Farda qabdeen naa baafti ongolu farda narraa fuuti. Garbuu qunnaattiin kennamaafi. Yoon immoo achi galu san birriin harka godhaa. Fardi aadaa Oromooti goota Oromooti. Baay'ee nama booda. Gaafa fuudhanii farda eenyutiin kan fuutan? Mee isin gaafa fuuta farda bareeffame shankitaamin itti godhamee baladiin itti godhamee ittiin gammadaa isaaf bakka fardi kanaaf jaalatamaa fardi beekamaadha akka ilma ofii ilma jaalattuutti ilaalama fardi qallabame. Oromoon farda akka ilmoo isaa lammaffaatti ilaalaa jedhani maaliif? Akka ilmoo fardi gaaddidduu dhiiratti goofaree yoo magarsite fardi akka aadaati. Fardi zeenaa qaba. Bakka fardi jirurree rakkoon tokko seenuu jedhama. Oromoon dur fardaan lolasi fardaan duulaa turesi. Fardi zeenaa baay'ee qaban jedha. Mee maqaa farda keessaniitii fi maaliif akka moggaastaniif nuyi? Fardi kun wajjaaroon jedhaa isa karaa inni utaalaa ka'ee ejjitaa fiigaa kanan jaalala isaatiifan itti moggaase. Fardi yeroo sagalee akkamii kennitaniif yookaatti sagalee keessan akkamii yoo dhaga'u? Kaawoo fardaa jedhani fakkaa fardi of dammaqee namni irree hoggaa nyaatee jabbileen goraaboo irraa itti sanitti buraaqaa deeme fardi inni qamasi zeenaa qaba gaaddisa ooluu qaba midhaan nyaachuu qaba ajjaa nyaachuu qaba garbuu nyaachuu qaba. Mee Oromoon farda loon keessa illee bulchuu jedhani farda keessan iddoo akkamitti? Fardi kophaatti gorboo qaba zeenaa qaba baay'ee gammachuu qaba fardi gaaddidduudha zeenaa qaba ooka'oo qaba beekamaadhaan jedha. Mee farda yeroo taphatamu yeedaloo Oromoo keessaa yookiin sirba Oromoo keessaa kan fardaa sirbamu jedha. Molee abbaa fardaa akkamitti soortee buleen kee ofirraa nama darbaa. Molee abbaa fardaa akkamitti soortee daaleen kee ofirraa nama darbaa. Maaliif daaleen kee ofirraa nama darba jedhanii sirban? Nyaatee qallabameeti akkasani. Mee fardeen kabajaa bira darbuudhaan fardi abbaa keessanii akka inni soolaadhaan awwaalame kan isin kaasaa turtan. Akkamittiin Oromoon loon qallabama fardi baaqaa zeenaa qaba inni beekamaadha namichi abbaa akka abbaa qabeenyatitti fardi sun kaatee gugsiidhanis wudiddiriidhanis bira dabreet akka qarraa kanaatitti balaa kanaafi asoolaadhaan awwaalamuu danda'a. Mee Oromoon gaafa seenaa gootaa kaasu seenaa fardaa kaasa. Waa'ee gootota Oromootii fi waa'ee fardeen Oromoo akkamitti ilaaltu isin? Fardeen Oromoo yaa fardeen taltallee alaltuu lagarraa mummurammoo irti yaa fardeen nanqiyyoodhaan fardeen zeenaa qabdii akkasitti ilaalameet fardi gammachuu akka eebbifame qaba. Fardii fi shimalli yeroo baay'ee addan bahu. Shimalli salaalee biratti maali? Shimalli maal ta'e? Shimalli naan gutti cabaadha fardi gootatirree jabaadha. Ohoo yaa farda koo amma zooree sibira gaa jedha. Ohoo waa farda koo maa dheechita goota maqaa beetti balleechita. Mee fardi yeroo namni biraa kufe illee dhaabatee hin eeguu jedhan. Maaliif dhaabate? Fardi amma hoggaan abbaan kuffisirree hin caaraa kotteedhaan caaree eegee hoggaa dadhabe uka fiigee koorarree fudhatee galuu danda'a. Maaliif wanni inni kooradhaan fudhatee fiigee galu fardi? Amma kaa'u abbaan galeetii akka namaa kanatti jechaadha. Akka silkii galee dhufee yookaan abbeen kiyya narraa kufee yookaan immoo galee hin barbaadamarree. Akka fardi zeenaa qabutti akka farda shaambal jedhamutti akka farda birraa qaxalaatitti akkasitti qallamneet ittiin boonnee. Mee farda keessan sagalee keessan kiloleedhaan yeedaloo ittiin fardi ka'u sanaan nu kaasame farda keessan. Animu. Farda keessan nu dhaaba. Ammamu. Farda mulee adamaa koo bulee sooruma soorii hin jedhaka.
birraa shanii gadi baatee magaalaa. Hayyee maqaa keetirraan kaa eenyu sin jedhan? Waldee Girma. Waldee Girmaa mee har'aa iddoo Guksiitti kan argamnu atillee yeroo farda gulufsiistu yookiin taphachiistu kan nuti argaa turre mee fardi jalqabuma irratti siif maali farda taphachuun akkamitti ilaalta? Farda taphachuun anaaf akka Oromootitti baay'een jaaladha. Baay'een jaaladha ilmoo isaa biteen guddisee irratti baraa dhufnee amma immoo yaabannee iddoo dorgommii kanatti dhiyaachaa turre kan namatti toludha. Hayyee mee Oromoon fardaaf maqaalee adda addaa qaba. Farda kee eenyu jettee yaamta? Farda koo Shaanqoo jedhee tayyaa. Shaanqoo jettee yaamta. Maaliif Shaanqoo jettee yaamte farda? Malkiin isaas gurraacha. Farda gurraacha binna farda gurraacha biti ni jedhani. Fardi gurraachi leelloo qaba baqa akka waliigalaatti kanumaaf. Mee Oromoo biratti fardi iddoo guddaadha kan inni qabu. Seenaan Oromoo biratti seenaan fardeenii bal'aadha. Akkamittiin dhagaa guddatte? Maal dhagaa guddatte ati seenaa fardeenii? Seenaa fardeenii fardi yeroo Oromoo keessatti fardi ittiin ariitee qaqqabuu fi dheessitee illee jalaa bahuudhaaf kan nu gargaarudha. Ittiin kan Oromoon kan ittiin lolee kan ittiin injifate kan ittiin waan daannoo dheedha jechuudha. Mee Oromoon guyyaa gammachuutii fi guyyaa gaddaa fardeen isaa miidhagsuudhaan itti fayyadama. Maaliif itti fayyadama jettee yaaddaati? Aadaadha. Aadaa akka aadaa Oromooti waan ta'eef aadaa isaati. Aadaa isaa waan ta'eef itti fayyadama. Bareedas bareedina siin qabamu fardi Oromoo. Yeroo akkamiitti taphatama yookiin gugsii fardaa yeroo akkamii jiraata? Yeroo birraa yeroo niksi yeroo taabota minaamina yeroo deeman ta'e yeroo sargii wantoota akkasiitiin ittiin babbareedan ittiin bahu yoo qophiin akkanaatillee jiraatu ta'e ittiin deeman ittiin babbareedu. Mee amma akka argaa jirrutti fardeen iddoo garaagaraatitti gaarii harkisuudhaan kabajaan fardeenii gadi bu'aati kan dhufe. Maal akkamitti ilaaltaati waan kana? Itti gaddina nu isatti itti gaddina yeroo ammaatitti yaafuun hojjechaa jiru oduu hafee itti gammanna nu baay'eetti. Maaliif fardi gaarii harkisuun qabu. Fardi Oromoo gaarii harkisuun qabu. Fardi ittiin bareedee ittiin maal jechuuf malee gaarii harkisee akkasittoo farda akkasii sallaallee kan ittiin taphannu kana laallee yoo farda gaarii sallaallu baay'ee nu mararana. Kanaaf gaarii harkisuun qabu jenneeti itti yannoonne jechuudha. Oromoo biratti fardi dur kabajaa guddaadha kan inni qabu. Laaffataati yeroo ammaa kana kan dhufe kabajaan Oromoo fardaaf qabu. Maali jettee yaaddaati sababni kabajaan Oromoon fardaaf qabu? Kan laafee fi kabajaan Oromoo fardaa kun anammaaf kan laafe maallaqa barbaadu bichaa ta'e gaarii nama warri gaarii ittiin hojjetu kun maallaqa ittiin barbaadu waan ta'eef fardi immoo kan maallaqa ittiin barbaadan odoo hin ta'in kan ittiin bareedan kan ittiin Oromoon ittiin bareedee ittiin bahee ittiin galuudha malee kan birri ittiin barbaannu moti jechuu barbaade. Hayyee ulfaadha. Isinillee kabajamaa. Hayyee maqaa kee naayim? Haftaamu Darajjee. Haftaamu mee maqaa farda keetiitti irraan ka'a maqaan farda keetii maali jettee yaadda? Caalaan jedha. Caalaadha maqaa farda keetii. Oromoon farda caalaa jedhee ni yaama? Oromoon garuu akkanaan jedhu. Oromoon garuu farda caalaan jedhu isa yaamuuf. Mee fardi siif maali mee? Anaaf gaaddidduudha dawaa kooti. Bakka seera abbootii kooti hin dagadhu kanaafan of cinaa dhaabee isa faana dhaabbadha. Mee farda har'a kaa Guksiitti kan isin jirtanii yeroo akkamiiti farda kan itti fayyadamtan? Yeroo xiqimtii, yeroo gaa'elaa minaamina, yeroo bakka qophii addaa jiru irratti mul'achuu fi bakka iddoo adda addaati. Oromoon maaliif yeroo guyyaa gammachuutii fi guyyaa gaddaa itti fayyadama fardeenitti? Salmii fi aadaadha. Aadaa isaatii fi waan ta'eef aadaa abbootii duwwaa dhufe san hin gatuudhaaf itti fayyadamaa ture. Har'a guyyaa dorgommiitti kan isin argaa jirru. Mee haalli dorgommii kun maal fakkaata? Dorgommii kana akka hirmaatanii wanta isin kakaasan? Hayyaan nu kakaases bakka jajjabina abbootii keenya sanii isa laalle ta'u isuma nurraa olii isa laalle kanuma isa bakka dandeetti kanuma caalaa fooyyeffachaa deemna nu gammachiisa baay'ee das namadha. Kanuma irra kana bakka baay'ee sin jaalanna baay'ee sin kabajna. Maqaa keetirraa haa ka'u eenyu sin jedha? Maqaan kiyya Baqqaanaa Anbassaan jedhama.
Bakkaana har'a iddoo gugsii fardaa yookiin gombisaatti kan argamu. Taphni kun maal jedhama? Taphni kun gugsii fardaa jedhama. Baay'ee namatti tola. Dasnameedha. Garuu kan kiyyaanii miti fardi kiyya kun kan goddanyaa kiyyaati. Baay'ee dasnameedha. Namatti kan toludha jechuudha. Mee ati waa'ee gugsii fardaa yookiin ittiin gombisaa maal dhagahaa guddattee si biratti hoo gombisa jechuun maal jechuudha? Wannan dursa raawwadeen qabu amma reefan jammaree isarrattu immoo baay'ee dasnameedha. Gombisa jechuun bakka ittiin taphatanii farda beekamtii guddaa agarsiisuudhaaf baay'ee dasnameedha jechuudha. Oromoo biratti fardi kabajaa guddaadha kan inni qabu. Taphni fardaallee kabajaa guddaadha kan inni qabu. Oromoon farda isaa miidhagsee yeroo akkamiiti kan inni itti fayyadamu? Yeroo masqalaati, yeroo ayyaana adda addaa gizee taabonni bahu guyyaa gugsiin hin jireedhaan guyyaa akkasiisan mi'a itti bibbitanii babbareechanii gaafa ba'an baay'ee dasnameedha. Baay'ee dasnameedha. Garuu immoo farda kanarratti oduun gaarii sun hafee farda yaabbii ta'ee dasnameedha jedha. Mee Oromoon yeroo gaddaatii fi yeroo gammachuu fardatti fayyadama. Maaliif itti fayyadama farda yeroo gaddaaf gammachuu? Yeroo gaddaatis nama bareecha. Yeroo gammachuutis immoo baay'ee dasnameedha waan ta'eef kanaaf Oromoo farda jaalataa jechuudha. Mee yeroo ammaa fardi Oromoo biratti kabajaan fardaaf qabamu gad bu'eeti. Sababni gad bu'eef maal jettee yaadda? Sababni inni gadi bu'eef Oromoo biratti waan gaarii harkisuun malee dhimma biraan qabu jechuudha. Fardi yeroo taphatamu Oromoo biratti keessayyuu karaa irratti yeroo kuffisu abbaa fardaa gatee fa'aa hin galu jedhan. Maaliif gatee hin galu jettee yaadda? Waan uumama jira isaa akka qaalqidaaniiti waan ta'eef fardi abbaa kuffisee gatee hin galuudha Oromoon qofaa akka mammaakutti. Kanaafuu immoo gatee galuu hin danda'u fardichi. Kan gatee galullee ni jira. Fakkeenyaaf abbaan irraa kuffisuun yoo dadhabee gatee galaa jedhan himimsuudhaan sagalee dhaggeessisee warra abbaa fardaa sana yookiin maatii manatti hafanitti himaa jedhan. Kuni dhugaadha? Sirruuma inni kun. Himimsee raawwatee bakka inni irratti lafa dheessan eqee raawwatee himimsee gaddeebi'ee raawwatee kan fuusisuus hin jira jechuudha. Fardi qallabamaa manatti kan nyaate bareechee kan qulqullina isaa eegee faayamii isaa itti bibbitee qallaba isaa gaafa kennuufi inni abbaan gatee galuu jedhama. Sooranni fardaa maali? Maal sooratu fardayyoon keessa? Akka keenyatti garbuudha. Garbuu furuushkaa midhaan baqa. Garbuu maaliif soorata fardi? Waan gulbata baasuuf baqa hin bareedasi dasnameedhasi gulbata waan baasuuf osaan kaatasi osaan gugsii deema waan ta'eef kanatti garbuu laatuuf. Fardi iddoon bulmaata isaa yookiin iddoo fardi itti sooramu iddoo akkamiiti? Loon waliin soorama moo loon waliin bulamu? Iddoon fardi itti sooramu iddoo akkamiiti? Iddoo fardichi itti sooramu kophaa qaba, gorboo qaba. Gorboo sanirraa waan tokko dhabee buluu hin danda'u jechuudha fardichi. Gaafa onnoo ta'e gaafa gorboo sanirraa waan tokko dhabe kassa'uu ni danda'a. Manatti irreen galuu dhiisee gara alaa sokkuu danda'a. Kanaafuu kophaa bula, kophaa oolaa jechuudha. Haa ta'u hayyee ulfaadhu mee farda kee taphachistee nu agarsiisuu dandeessaa? Muta, lagi berjaga, sangat kaba.